Akka mooltan kabajamoo daawwattoota dhaggeeffattoota keenya oduu qabannee dhiyaannee irraa haga xumura qophii keenyaatti akka nu waliin turtan jaalala waaqaatiin isin gaafan. Oduun bara baraat. Hangafni luboota kakuu haaraa Yesuus Kiristoos akka ta'e Ibraawiyaan boqota 5:1 adda baafan. Kakuu kana keessatti akkuma dubbatametti ilmi namaa sababa cubbuu Addaamii waan kufeef Yesuus Kiristoos cubbuu ilma namaatii gatii kaffaliisaa gara biyya lafaa akka dhufe himame. Kakuu haaraa keessatti nama kamuu Yesuus Kiristoos qofa amanee lubummaa akka argatu mul'ata Yohaannisii boqota 9:5 irraa hubanna. Kabajamoo daawwattoota dhaggeeffattoota keenya kakuu haaraa keessatti namni Yesuus Kiristoos amane lubummaa gosa lamaa akka argatu tokkoffaa Phexros boqota 2:9 irratti ibsame. Kabajamoo daawwattoota dhaggeeffattoota keenya isin lammii samayii ta'uu keessaniin Kiristoos Yesuusin gammachuu guddaa akka argattan beektanii lubummaa hojii ciincaa qulqulluu akka dhiyeessisan matsaaf qulqulluu eeyyama isin gaafata.